Ashamaar kafuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam Inda Saamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya isin haadha qabdu annagaya jira. Yaa habiibii yaa habiibti akkam jirtan fayyaa keessanii annagaya bunni kiyya nagaa siiniin xiyya nagaa alaa namni nagaa sa'a namni nagaa. Buna yoon dhugeenye malee farsoo dhuguun taanu maal godhuu dandeenya sila kana dhugni nishat shat jenneetiin irraa haasofnaa jechuudha. Assalaamu alaikum yaa Faatima yaa السلام عليكم يا هارون. السلام عليكم يا 60,000. شنو اللي انتان؟ السلام عليكم يا 40,000. كل اللي انتان. السلام عليكم يا 15,000. انتان كل اللي عشان اللي كل جهات مالك كل أفضل مالك. انتاني نيفر. كنا اسمي ابن إمي راسه ابن إم فاطمة يا فاطمة يا فاطمة والله انت شاطر يا فاطمة انت شاطر. فاطمة تنهار تقص الرهاسة ابن كمال قول سيدا ما بقول لنا Ifama nuuf kolcha isiniin jedha irraa suuna maaliif keessatti waa argattan akkuma qalbii osoo haasa'u kana waan babbareeda keessaa barumsaa fi waan silaa ta'uu qabu irraa argannaa jechuudha. Faaximaa akkamii jireenyi kee? Ay Faaximiyye yaa Faaxima. Taa'aa isiniin jennee isin kadhannee dadhabnee maal goona reesila wallaahi viidiyoo wayii voiisii wayii obboleettiin teenataa kanatti ergitee sagalee naa ta'ii naan jette kana jedhe sagalee naa ta'ii Faaxima jaarsa kiyya narraa fudhattee 15,000 naan jette. Isiin qalbii jetti mumkin Allahu aalam ani soban barbaadu akkas naan jette sagalee naa ta'ii naan jette. Garuu isiin foggaratti jirti. Hundaafuu aayidiyaan kun aayidiyaa bareedaa aayidiyaa irraa haasa'amuu qabu waan ta'eef aayidiyaa kana qabattee dhufte. Dhaga'uun ooltan voiisii Faaximaa kana dhageettanii. Yinfaa kida yaa jamaa yinfaa tayaa akki kun tayaa mee isinumaaf dhiifna murtii balleessaa haweennu qaba Faaximaa moo 60,000 moo 40,000 moo 15,000 moo Haaruun moo Qaaruun santu qabu wallaahi kan isiniif dhiifna koomanti irratti kennitanii jechuudha. Yaa obboleeyyan tiyya isinitti hime takkarrallee lamarrallee sadiirrallee bakka gabbaraa kana lash gadi godhaa jennaan isin diddan maal isinii goona kun olaanaa sababa gabbaraati kun marti kan dhufe yaa gabbara hin dabbara wallaahi hin dabbara bataam hin dabbara. Bakka gabbaraa kana silaa anumatu morma ilmoo dhalaa waan qabuuf gabbarri kun dirqama akkanatti ol fagaatuu qaba jedhee never hin mormaan har'allee borullee gabbarri bu'uu qabaa jechuudha. Barka si ajaa'ibu kan isin ajaa'ibu immoo obboleettiin xiyyatuun lashima gooteen bar yoo 60,000 si gaafatan anjaaladhe jedhaanii 40,000 godhiif discount look yaa jamaa hin faakida tayaa akki kun mee ananatti murteessaa mi caqafattanii mi sagalee kana. Haaruun yoo jedheen jette aboo Haaruuniyyee Haaruun. Dhageettan ka baga dhageettan yaa Faaxee wallaahi inti shaaxir yaa binti inti shaaxir. شاطر نتي بالبلا ما هم كنيان نتي بالبلا كون في مدكي كي نتي بالبلا بري فاطمه مال بلسيتي فاطمه حبيبتي ما غاري غوت دغا دركش بغا غوش بغا فدت فاطمه بر ديسكاونتي غوتي في بر شباب نكون فودو قبا شباب نكون كما جهاتما اسافدا كم نجهاتما ايش انت غباو جتتي بر يا فاطمه والله انت شاطر كبير. Faaxima balleessaa qabdi kanas koomanti irratti kenname maal balleessite Faaxima mucattiin 60,000 gaafatte 60,000 yoo warri si gaafate 40,000 akkasii godhan diiskaawuntii luk yaa jamaa. Ay Faaxima Faaxii habiibti yaa Rabbi haati yeroo akkanaan dhageenye waan habiibti jedhu kan bibbiin jabaatte yaa jamaa isinumatti himaa jirraa bar bakka gabbaraa kana lash gadi godhaa lash xiqqoo gadi buusaa discount godhaa shababni kun hafuudhu discount godhaa isiniin jenne diddan 60 eessa siifida jedhan
Yaa jamaa kuma jahatama kuufi shantama ati gaafattu eessaa si fida maal akkamtuun maal taatan sila abu arabii kanallee irra deemaa bar dhukkeetti isa kennaa wallaahi laazim alhamdulillah. Arabiin kiyya kun akkame so yaa obboleeyyan tiyyata shamarranii qalbii kana keessa dhugaa dubbatutti jiran dhugaa isinitti himutti jira bakka gabbaraa kana itti yaada maalinni isin kumni jaatama kuma jaatamarraa isteeppiin gadi buutanii 40 30 20 10 laxooti kaata akka Faaxumaa tuni 15 inka yas 15 qabat 15 itti dabaliiti yizeen giba jette fuuri naan gale kanuma dubbiin maal gootii Faaxumatti aarti awwal abbaa ofii gorsuu qabdi yaa abbaa sunnaa rasuulatii nuuna kennii jette abbaa ofii gorsuu qabdi akkana bar dubbiin kuma jaatama itti qabattee mucaan kuma jaatama hin dhabee san booda tuun Faaxima kuma 15 qayyii qarqarte inni kuma 15 itti dabalee awwala isiin kuma 40 jetteeyyuu salphamatti mucaan kumni 10 hir'atee fi kuma 30 birgem ciao Chelsea yaa jamaa luuk amma mucattii tan akkamitti jireenyi isii akka miskilkiliin isaa bahee akka itti wannoo jira jechuudha mucaa jaalattu amma sababa kuma 40tiif kuma 60tiif dhabu jechuudha wallahi itti yaadaa dhimma gabbaraa kana abboota keessanis amansiisaa warra keessanis amansiisaa sagalee isin caqafachiisuu lan malee bar dubbiin ulfaattu bar yaa jamaa dubbiin bar dubbii ulfaattudha yaa rabbi yaa Allah ani jechuma na kolfisiisaa jira malee dhimma mucattiitti kolfaan jiru haqiiqa jechichi jecha nama kolfisiisuudha yaa obboleeyyanti anaa miti ustaas nu bar deebiin isaanii haati biraatti si harkaa fudhate jechuudha jedhanii so baay'ee dhiifama akkanaa godhan abdii qaba ustaasni kenna maaliif jennaan dhimmi ani irraa dubbataa jiru dhimma gabbar hir'atu qabaa shabaabni kenna fuudhuu qabaa diiskaawuntii akkuma mucaan dhugaa qabaa bara kuma 60 irraa kuma 40 akka sii godhan sii gaafadhaa jette lijuu yelloom kuma 40 hin qabaatu dhabuun mala ከዛ በኋላ ከኩመ ሶዶማ አርገናን ኢልም ጀዴታር ምንም አዲስ ነገር የለው ዲስካውንት አዱኛን ወል ድርጎ ሚረ ጅርቲ ሉክ ሙጨዲን ተናም ሰበብ ገበራቲ ሙጫ ጃለቱ ደብዴ ጅርቲ ጀቹ ያ ቡለየን ማለክ ማልታተን ስለ ሸቃላ መታ ከነ ሸቃል ሲሳ ደለሲሳ ሸቅል ሙቀክ ድማቀክ ይረብን ወላ ላዚም ሶ ያው ቡለየን ትየ ወላ ያን ሲንጃለ ሐቂቃው ሲንጃለ jechi kiyya kana keessatti akkanatti naarre abdii guutuu isinirraa qaba garuu dhimmi kun dhimma irratti hojjetamuu qabu waan ta'eef buletiin teenata kolfannatti ergitee bara sagalee naa ta'ii Faaxuma akkana na dalaydee naan jette sagalee kana namoonni hedduu argitanii jirtanii walii erga jiranii garuu dhimmi kun irraa haasamuu qaba dhimma itti kolfamee dhiifamuu qofaa miti dhimma gabbaraa kan ammallee itti yaada shabaabni kuma 60 abbaa fi haadhi itti qabattu eessaa sii fuudha yaa jamaa maal taatan sida eessaa fuudha shabaabni وفي فود تنكرات تجرا شبابني فود برباده kuma 60 kuma 50 jettu kana dhiisteetini bifa salphaatiin baka waan sunnaa rasuulaa hordoftee yoo inni qabaatiin rigaadhaan kana dubbiin dhiisaa kana kuma 60 kuma 70 diskaawuntiin buusa step jiinsi ነው እንደሚገዛው ሱቅ አይደለም እኮ የሰው ልጅ ነው akkana bar dubbiin hundaafu wallahi akka natti mufanni abdii guutuu qaba waan isin jaaladhuu fi kan haasayuufan akka isin zawwaytan barbaada akka isin heerumtan barbaada akka isin fuutan barbaada ilil jedhee osoo sargii keessan hunda taphadhe natti tolaa jechuudha hundi keessan osoo fuutanii ilmoo argatanii natti tola garuu bakka diiskaawuntii kunoo gabayaan ol dorgommii keessa seentee jira akki kun immoo sirrii miti qalbiin namaa ni caba sababa birrii kuma 60tiif kuma 50tiif nama jaalattu dhabduun waan hin taane abboonni ijoollee teennas abboonni shamarraniitis itti yaada waan kana anama ilmoo tiyya shamar 60 50 silsaalin wallahi ala darguu min jedhu basunnaa saxallu rigaanin kenna habibi maal taate yaa habibti dhagay gurrattis calaw jedhee inni hojjisa baqaa isaanii beeku so itti yaada waan kana anis nagaa bunni kiyyas nagaa siinin tiyyas nagaa yeroon tiyyas nagaa hundi keenya nagaa ati yerootis nagaa dhimma kana irratti yaada
bal'inaan irratti dalagaa. Wallaahi billahi ammallee hin jira kun wanti akkanaa kun waan fokkin sabu kuma jaatamaatiif kuma shantamaa kuma afurtama diskaawuntii akka 30 deemte maaliif jaalala kee dhabda? Basunnaa kalillo yoo qabaatiin sunnaan laxxalaxx bakka sunnaa argitee kan argatan kan suwaa kan yoo qabaate haa kennu anamma namni qabumaa kennuu dhabee miti si fallik 500 mis anaan qoshoromu irraa naan kennamu waan mina gabbay nan galchuan garuu kan qabne waan inni hin qabne itti qabattanii ijoollee jaalala isaanii hin baxabbaxinaa abboonni ijoollee tennas itti yaada abboonni shamarraniitis itti yaada waan kana ijoolleen cinqamaa jirti ummanni fuudha sodaataa jira shabaabni fuudha sodaataa jira dubartiin heeruma sodaataa jirti abbannaan lolti ayyannaan lolti maala kantum yaa bani aadam hundaafuu namoonni YouTube channel kiyya kanaaf haarawaa taatan YouTube channel kiyya ka Adam and Samri jedhu kana seentanii subscribe gootanii viidiyoodhaan arma dura taree fi amma booda itti dalagullee bifa salphaa ta'een argatuu dandeettanii jechuudha. Namoonni hedduu yeroo na gaafataa jirtanii keessa barreessanii yeroo fidinaan jedhaa jirtanii hin dhuftu yeroo hin dhuftu. Pirogiraamni isii torbaanitti yeroo takka yookaan viidiyoo lama torbee keessatti yeroo tiyya jechuudha ilmootii hin beekanii. Pirogiraama kan anatu irratti dalagaa jechuudha. Hundaafuu isin jaaladha. Kabajama bakka jirtanitti hamtuun isin hin argin samuuna kana immoo dhimma obboleessa kennaa tokko irra jirra. Osuma asiin cinqabnu asiin xiqqoo waan akkanaa kana yoo arginu booharraa waan biraati miti. Du'aa obboleessa kennaafis akka gootan abdii guutuu isin irraa qaba. Namoonni viidiyoodhaan tokko waan irratti dalagamuu qabu. Aboo waan kana irratti dalaginaan jedhaati. Hawwan isin naa kennitan san calalee fidee bittinneessa jechuun isin fuulduratti isin irraa gafa jechuudha. Irran deebi'a namni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan namni family kiyya taatanii YouTube kiyya jala seentanii viidiyoo arma dura dalagamee fi amma booda dalagamu taa'u qashtii kana argitanii qashtii kana namni ilaalu barbaaddan subscribe gooteetuma calamu tattaruu qofa bakka subscribe gooteetuma sii dhufa abbo manumatti kun adama akkanumatti sii dhufa teeteetuma ta'a gooteen alaaltaa jechuudha. Habiibi afaan Amaariffaatiin wanni hin dalayneef maaliif isiniif fakkaate? Isinuma hojii akkatti mataa osoo waan nyaate hojii laalus baattan isinuma hojii akkatti kokkolfuu kana naa hojii jedhee isin jaaladha irra deebi'ee namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan subscribe godha nagaa isinitti amanne anaa fi siiniin tiyyallee xiqqoo takka keessatti naafe kana keessa shaatu godhee amma argitee haga subiititti nashaaxan kolfa taphata jawwaala kiyya laaqa Facebook kiyya yaala chaatii kiyya godha beeksisa kiyya hojii taphata. Hunda keessanii isin jaalannaa bakka jirtanitti nagaan nu jiraadha. Bye bye. Yeroo bira walitti.